maaltu jira konsekwensiin isaa maal fakkaata warra gama lamaanii biratti kan jedhu xiqqoo tuqeen waan ati jettutti dabra. Fakkeenyaaf ODP'n ibsa kaleessa baaseen booda akka malee namoota dhalootaan Amaara ta'anii fi TPLF irraa jibbaaf mormii qaban of faana hiriirsaa jira bal'inaan jechuudha. Boos warra akka dhaaba Amaaraatti akka saba Amaaraatti of himattuu fi warra akka Itoophiyaanistiitti of claim godhan lamaanuu biratti fudhatama argateera harki dhawamaa fi jira. Baay'een isaanii gariin isaanii jechuun danda'a bebbeekamoon isaanii even hanga asxaa ADP faa profile godhachuutti deemaniiru. Jarri kun waa tokkoyyuu hidhata ADP warra dur qabaachuu ture miti jechuudha. Maalirraahi akkana arraba jabaatanii TPLF nu mormuun isaanii even warra akkaataatti gartuun asaaminoo sun irratti socho'ee booda irratti ajjeefame sana faa jara sana harkarra qabaniiti waan TPLF abaaru qofa ibsifam bal'inaan kan dubbatame kun gammachiiseera warra kaan jechuudha. Warra paartii kanaan ala jiran gammachiiseera jechuudha. Egaa maalin argaa irratti consolidate godhaa jiranii paaworii isaanii fi fudhatama hawaasa Amaaraa biratti qabanu akka malee jabeeffachaa jiranii jechuudha kanaan. Yoo haala kanaan hamilan ammoo gara maalitti deemuu danda'u kan jedhu tilmaamuu danda'u qabna jechuudha. Gama TPLF'n ammoo wanni ibsa isaanii booda mul'ate maal yoo jenne TPLF akka paartii qofatti otoo hin taane akka uummata Tigraayitti ibsa sanatti quufaniiru. Ibsa sanas immoo analyze godhaa jirani maal jechuu akka ta'e nuti uummata Amaaraa hin tuqne of tuultota yeroo jennu gurmuu achi keessaa dhalate qofa tuqaa jirra malee duris seenaa keenya keessatti warra tuqne qabna malee uummata Amaaraa walitti qabne jibbinee abaarree hin beeknu kan jedhu sana yaada kana deebisanii maintain gochuuf irratti barreessaas jiranii dubbataas jiranii jechuudha karaa miidiyaa isaanii. Tigraay bira dabranii immoo uummatoota federaalizimiitti amananu federaalizimii sabummaatti amananu biroollee biratti akka fudhatama argachuu tokkotti deemaa jiran jechuudha warri TPLF. Yoo xiqqaate gurmuu tokko keessatti akka wal jabeeffachuu qaban karaan wayii tokko mul'ataa deemaa jira jechuudha. Amma maaltu deemaa haala kanaan karaa kanaan cal jedhameetuma laalama bifa kanaan taanaan gurmuun lama wal jabeessee ammas wal dura dhaabbannoof wal gaarreeffannoo jabaatti deemuu danda'a. Gurmuun tokko gurmuu Amaarummaa deeggaruu ta'uu danda'a. Gurmuun kaan immoo gurmuu Tigraayin hammatee federaalizimiin farra Amaaraa ta'e akka jabaatu gochuudhaaf deemuu danda'a. Even federalizimiin akkasiillee nuuf gaarii hin ta'u. Amaara kanas xiqqoo laaffisanii warra Amaara keessaa akka nagaatti yaadan kana as qabanii ofitti qabanii akka jarri jabaatanii didanii warra of tuultotaa kana ofirraa morman karaa gochuu danda'utti yoo qajeelchuun hin danda'amne akka amma deemaa jiru kanatti rakkoodha. Kanaaf ammoo responsibilitiin guddaan kan jiru gurmuudhuma ODP warra EPRDF keessaa gaafatamarra jiru kana ta'uutu natti mul'ata. Gama kanaan hojii boonsaa akkamii hojjechuu qabu kan jedhu waanuma ilaallu ta'a jechuudha. I think yaada gaarii kaastee maaliifi jarri akkuma tu jette rakkoo hiikoo otoo hin ta'in rakkoo politicize godhuudhaan deeggartoota horachuutti ce'anii jiru already. Sun immoo akkuma dura jedhe san gara araaraatti yaada fidu. Yaada araaraa qabatanii gara gidduutti dhufuu otoo hin ta'in yaada sanirraa fagaachaa humna horachaa gara wal sodaachisuutti deemuu waan fakkaatu mul'ataa jira. Well, wanni mootummaan godhuu qabu akkuma tu jette rakkoo uumameef qoratee seeran bifa saayinsaa ta'een qaama adda ta'e jara lamaan irraa adda ta'een rakkoo uumame qoratee rakkoo sanii eenyu akka harka keessaa qabu eenyu akka rakkoo san uume ifa godhuudha. Sun I think dubbii hiikuu danda'a natti fakkaate. Maaliif jarri lamaanuu situ ajjeese waliin jechaa jira waan ta'eef rakkoo san qoratanii rakkoo maddi rakkoo eessaa akka ta'e ibsuun waan kana hin qabbaneessa jedhee amana. Jara lamaan atis akkasin jedhin jettee walitti araarsuu hin dandeechu. Dhugaadhaan araarsita immoo namni rakkoo kana keessatti ajjecha kana keessa eessa harka qabu immoo seerattuu dhiyaachuu qabu. Dubbiin gadi ba'uu qofa otoo hin ta'in seeratti dhiyaachuu qabu. Kana deeggartoota horachuudhaan
deeggartoota tuullachuudhaan jalaa ba'uun danda'anii seera jalaa ba'uun akkasii waan danda'amullee ta'uun qabu. Kanaafuu akka waliigalaatti I think mootummaan akkumaatu jette waan jabaa hojjechuu qaba, waan fakkeenyummaa qabu hojjechuu qaba. Akkuma dura kaaseenis seenaan rakkoon maddi rakkoo siyaasa biyyattii bakkuma kanaa madda. Contradictionii naannoo kana jiru irraa madda. Walgaarreeffannoo naannoo kana jiru irraa madda. Walgaarreeffannoo